Bagan obse. Rakkinni qaama kaayyooti. Obsi immoo kennaa waaqayyooti. Obsi humna qabdi gidiraa mooti. Guyyaa muddamaatti da'oo namaa taati. Rakkinni qaama kaayyooti. Obsi immoo kennaa waaqayyooti. Obsi humna qabdi gidiraa mooti. Guyyaa muddamaatti da'oo namaa taati. Bagan jarjaree hamaan dubbatin, bagan huumaa kootti hin mufatin, jireenyatti bagan balbalan cufatin, of ajjeesuuf bagan tarkaanfii hin fudhatin. Hamoomuuf gaaromuun filannoodha. Maddi hamaa seexana, kan gaarii immoo waaqayyoodha jennaanan. Dhugaa isaa gargar baafachuuf, keessoo keessatiin hubachuuf, xiyyeeffannoo koo sirreeffachuuf, macaafa guddaa sanan dubbisee of argachuuf. Hamoomuuf gaaromuun filannoodha. Maddi hamaa seexana, kan gaarii immoo waaqayyoodha jennaanan. Dhugaa isaa gargar baafachuuf, keessoo keessatiin hubachuuf, xiyyeeffannoo koo sirreeffachuuf, macaafa guddaa sanan dubbisee of argachuuf. Taa'ee obsaan dubbisnaan, gad jedhee namarraas barannaan, waa'ee jireenyaa qorannaan, uumamarraas daawwannaan, dhugaan tokko natti feenaaf ife. Isa hubannaan keessi koo nagaa quufe. Baajjajuun dhiise nan boqodhe jedhee uffee. Ergan Kiristoos keessatti of arge hin beeku jireenya nuffee. Dhugaan tokko natti feenaaf ife. Isa hubannaan keessi koo nagaa quufe. Baajjajuun dhiise nan boqodhe jedhee uffee. Ergan Kiristoos keessatti of bare hin beeku jireenya nuffee. Seexanni jireenya nama jalaa hata. Kiristoos immoo jireenya irraa hafaa tola laata. Dhugaa kana hubachuuf immoo obsa gaafata. Anu ergan kana dhaga'e barri isaa qaata. Dhugaan isaa erga naa gale garuu reefu waggaa 5 guuta. Kanaafan bagan obse jedhe. Dhugaa kana duukaa bu'ii qoradhu. Akkasitti kana ta'uu argachuu dandeessu waan ta'eef galatooma.